Ada jab. Bil kun ada jab. Hum na Yesus. Bukas. Okay. Okay. Duraan dubbatu sirriin dubbatu malee ijisaas sirriin hojjetu malee. Ilaalam. Argeera. Amma argita. Yesus argin waan tokko dhangala'aa nu fakkaata. Yesus. Maal jette Ermeek? Gambaayee. Namoonni amma gaafa sana namaan baatamee dhufuu kee si baatamtee dhufuu kee si arganii haa ilaalanii hime miila kee deebi nutti agarsiisne amma. Hospitaala kan jiran, iddoo garaagaraa kan jiran, mana yaalaa kan jiran, mana kan jiran. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Inni jiraatan hin galateeffama. Harka keenya jalaa ol kaasi gaamma sota moora. Harka keenya jalaa ol kaasi. Bu'aan irra ture kamuun irraa bu'eera jedha. Dabala jedha ammayyuu. Harka keessan kana raasa qilleensa kanarra raasa ani hiikameera jedha. Ras harka kee kana waan raafama. Yes. Hallelujah. Harka keenya walii keenya wal qabnee waaqayyoon kadhanna. Harka keessan wal qaba harka keessan. Harka keessan walii keessan wal qaba. Daqiiqaa xiqqoo isheen isinii kadhadha. Namoota dhibee garaagaraa qaban. Namoota akkasuma seexannitti taphatte. Jireenya isaanii hiika jettuu kan waaqayyoon kadhadha. Namoonni simbiraan kukkufu waan ta'e karaanaa bana dabaati. Waa tokko sitti ma qoyme. Siifa ta'u moo namaaf ta'u? Namni barbaadu mee? Namni barbaadu hin jedhe. Harka wal qabaata, harka keessa walii keessa wal qabaata. Tulu fadhaa kadhadha. Ila waa tokko sitti ma. Kan namaan laalina tamma. Amantee ofirratti waa argitaa. Ina amantaa garuu. Yeroo kana afura hamootanii fadha waan ta'eef harka keessan wal qaba. Dhibee fakkaattee afurri digimtii eewdati dabika ajjeesu beellama qabattee kan jettu nan ajjeesa kan jette eewdati nan ajjeesa kan jette kun eewdati beellama qabattee kan jirtu kun maqaa Yesuusiin mallaalta gurbaa mallaalta wantaalaan hin jiru amma ganaadhaan qoyyata dafii maqaa Yesuusiin hordofami keessa dabtaritti kan hojjetamte wayyaatti kan hojjetamte birriitti kan hojjetamte baay'ee keessa fotootti kan hojjetamte dabtaritti kan hojjetamte baay'ee keessa iyyaakottu dafi afurri dabtara afurri digimti afurri maraatummaa nan maraachise kan jette qullatti nambise kan jette qullatti dabtararra baay'ee dafi nan ajjeesa malee kan jette dafika barikaan kana dhaggana dhawrikan baay'ee dafi maqaa Yesuusiin afurri dabtara afurri digimti afurri asmaati baay'ee dafi daf
dafati. Harka dafati. Namoonni sadhaa fannoo jira. Hallelujah. Hallelujah. Harkan barbaada namni simbira kufee yoo jiraate. Namoota simbira jiran asii baasaa dafati. Sanan taa'e. Amen. Barattu galma keessa. Hojjettu milkoofta. Barattu milkoofta. Nagaddu milkoofta. Ottu milkoofta. Ani beeku laa sagantaan kun namoota baay'eef sagantaa milkaa'umsaa ta'a. Lammaffaan sagantaan kun namoota baay'eef sagantaa hiikamsaa ta'a. Namoota dhaggeeffadha. Namoota waggaa dheeraadhaaf hidhaman waggaa 2, waggaa 3, waggaa 4, waggaa 5, waggaa 10, 12 hidhaa dhukkubaatiin hidhamanii ta'an utuu harki waaqayyoo hiiku argeeraan. Ilaa guba'ee kana irratti dhageessuudha gidduu kan. Utuu harki waaqayyoo hiiku argeeraan. Baay'een keessan ganama yeroo dhuftanii firataa dhuftan, aadaa dhuftan, namni sin qabee dhuftan. Ila keessaatii bakana ofuma keessanii deebtanii galtu. Namni na dhagee hoo jiraata iyyaamee na jedhu. Waan akkasii tuqe hin beektu. Maal akkasirraa kaase hin beektu. Garuu ba'aan sirraa jigeenuma galtaati. Namni isa kanatti amanu yoo jiraata iyyaamee na jedhatudha. Sammaatti nama si bukkee jiru inni ammaa kun jalqabaadhi. Dhageesseettaadhi. Ganaa waaqayyo namoota baay'ee hiikaa jedhe. Amen. Ani sin dhibu hidhaan sansalata hammatu sin irra jiraate namatu sinii gaddee ayi mucaan kun ikkoo sansalataa hidhamee jira kottaarraa hinnaa. Hidhaan seexanaa yoo waaqayyo nama sii kaase namni mul'ata asirratti argeerraa kan hafe namni siin argu. Namni inni bakkeedhaa laalu gurbaan fayyaadha hiikamaadha. Isheen garuu intalli garuu hidhamteetti. Eentine seexanatti. Hidhaa seexanaan kan hiikuu danda'u tokkicha ilma waaqayyo duwwaa. Amen, 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 amen. Kanaaf namoonni baay'een keessan otuu hin beekin hidhaa kana seexanaan hidhamuu keessan isinillee hin beektan. Namni isinii hin beeku, hollaan isinii hin beeku, waldaan isinii hin beeku, inni isinii beeku garuu isinii dhufe. Mata duree akka jedhuun isinii fidee dhufe. Nama waaqayyoo ta'u. Waamame maqaa isaa sinu. Nama waaqayyoo ta'u. Dabalaa jedhame. Nama waaqayyoo ta'u. Ammas dabalaa jedhaa. Nama waaqayyoo ta'u. Okay. Maalii Waktola maaliif akka jettaa? Namni hundumtuu kan waaqayyooti miti jechuu dandeessaati. Inni macaafa faarfannaa boqonnaa 24 gaafa dhannee dubbisnu akkana jedha. Lakkoofsa tokko kaatanii faarfannaa boqonnaa 24 lakkoofsa tokko kaatanii gaafa dubbiftan lakkoofsi tokko akka jedha. Lafichi wanti laficha guutes hundinuu kan waaqayyooti. Biyyi lafaaf warri isa keessa jiraatanis kan waaqayyooti jedha. Lafichis wanti laficha guutes kan eenyuuti? Kan waaqayyooti. Lafti kun kan eenyuuti? Maal jettanii? Kan waaqayyooti. Jireenyi koo kan eenyuuti? Jireenyi kee kan eenyuuti? Kan waaqayyooti. Okay. Egaa nama waaqayyoo ta'uu gaafa jennu maal jechuu keenya ka? Silayyoo kan waaqayyooti. Silayyoo namni kan saate. Silumayyuu kan saato. Akkamittiin immoo keessa baafni nama waaqayyoo jenna laata? Laftoo kan saati.
lafaa kan saati maayni nama waaqayyo jedhamu kun baraka kumoofaa keessatti jechi nama waaqayyo jedhamu kun kan inni kennameef namoota muraasaaf kennama. innis raajota warra raajii raajaniif nama waaqayyo jedhaniitu waamu. jechi nama jedhu kan inni jalqabe seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 26 nama wanti jedhu jalqabe. waaqayyo kan jedhu kan inni jalqabe seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 1 irraa jalqabe. maal jedha sirraa seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 1 irratti waaqayyo jalqabatti bantiiwwan waaqaatiif lafaa uume. wangeelli keenya wangeelumti keenya yeroo jalqabu nama dhibu yeroo jalqabumti isaa maqaa eenyuutiin jalqaba? maqaa waaqayyootiin jalqaba. mee maqaa waaqayyootiin jalqaba jedha. okay galanni yesuusiif haa ta'u. mee wangeelli keenya jedha. maqaa waaqayyootiin jalqaba jedha. okay maalin xumurama laata? mul'ata yohannis boqonnaa 22 lakkoofsa 20-21 gaafa dhannee dubbisnu wangeelli keenya moo maaliin cufama yoo jettan inni wanta kana hundumaa dhugaa baasises haa ta'u ani dafee nan dhufa hin jedha. amiin. kottu gooftaa yesuus 21 ayyaanni gooftaa yesuus hundumaa wajjin haa ta'u jedha. jalqaba wangeelli keenya gaafa jalqabu waaqayyoon jalqabe xumura irratti immoo akka jedhee xumure yesuus kottu hin dhufa. yesuus mee yesuus hin dhufa jedha. kanaaf gaafa xumurri wangeela keenyaa dhufaati yesuus hin xumure. gaafa jalqabu immoo waaqayyoon jalqabe. seeruma boqonnaa tokko 26 dubbiftan waaqayyo jalqabatti waa'ee namaatiif karoora baasuu isaa argina. akka jedhe waaqayyo kottaa nama hin uumna akka bifa keenyaaf akka fakkeenya keenyaatti nama maal taana jedhe hin uumna. ergasii booda waaqayyo nama lakkoofsa 27 dubbiftan akka bifa fakkaattii isaatti immoo waaqayyo nama uume jedha. maqaan waaqayyo bara baraan haa eebbifamu. egaa jechoonni dhokataan seeruma boqonnaa tokko 26-27 irra jiru maal argina? abbaaf ilma hafuura qulqulluu argina achi keessatti. kottaa kan jedhu puruudhaalii gaafa ta'u uume kan jedhu immoo singiliita. isa kana gadi fageenyaan dubbachuuf yeroon koo hin ga'u. haa ta'uyyuu malee Iyesuus Kiristoos immoo mul'ata yohannis keessatti nan dhufe. yohannisis kottu yesuus nuufa dhufu. waldaa keenya kiristiyaanaa keessatti yeroo baay'ee wanti yeroo lallabamu namatti hin tolle. maali yoo jettan tokko kennaa kennu kan jedhamu gaafa lallabamu namni hin jaallatu. wuutti ka'animu waa'ee birrii kana jedhu hundumatu nyaara guuraa jiru miti biyya kana bareedaadha biyya kana itti ka'an immoo jedha hundumtu waa'ee kennaa gaafa dubbatan. lammaffaani jaalala. waa'een jaalalaa gaafa lallabamu hundumatu beeyesuus kana mattamitti jedhu. maaliif garaan nama baay'ee jaalalan qabu jibba qaba. hundumtu walitti eeboo baatee deema garaasaa keessaa. kanaaf waa'een jaalalaa gaafa ka'u jaallatan. sadaffaarratti Yesuusin dhufanii gaafa dubbatanis hin jaallatan. maaliif jennaan hanganaan fuudhan inni ganaa fuudhu. isheen heerumtu ganaan heeruma jedhu. inni mana jaarratuuf jedhu ganaan mana jaara jedhu. inni fuudhe immoo ganaan mucaa godhadha jedha. abbaan ilmaa immoo ganaan ilma koo barsiifadhe iddoo kana gaa'e. tu Yesuus achi turee dhufe. ati jettu jechuu baattus garuu Yesuus hin dhufe yeroo isaatti. medda balaati isa kana ameen jedha. harka keessan ol kaasaa Yesuus nuu dhufa jedhame. harka keessan ol kaasaa maaraanaataa jedhame. Yesuus koo nuuf kottu jedha. abdiin amantootaa jiraataan bara baraa warra qajeelota kan saataan gara isaatti ol
kan fudhatu. Ameen. Yesuus ilmi waaqayyoo akkuma ol ba'ee deebi'ee dhufa. Medda balaatti Yesuus deebi'ee dhufeedha. Iyyadattuu ergamoota boqonnaa tokko irratti gaafa baktoonni asii olitti namanii maaloo Yesuus koo maaliif deemta nu bira turi maaloo jennaan ergamaan gad dhufe akkana jedhe akkuma amma ol ba'uusaa duumessaan butamuusaa argitan kana ilmi waaqayyoo deebi'ee hin dhufa. Haaleluyyaa. Hin dhufa Yesuus. Yesuus hin dhufeedha. Hin dhufaare abbeen dhufa Yesuus. Warra kan isaatii fudhachuudhaaf dhufa. Anaaf dhufaatiin isaa Yesuus gaafa dhufu gaa warra kan saataa nama fudhachuu dhufa waldaa kiristaanaa fudhachuu warra kan saataa inni sun maqaan qorqorroo fudhatee deemu Yesuus. Yesuus gaafa dhufu iyyatti isa taatu harkaa isaa qabaatu harkaas hin dhabin halallabdu hin lallabin takkaa faarfatin takkas faarfattu takkas immoo paasterii haa ta'u paasterii hin ta'in Yesuusiif qulqullaa'ee Yesuusiif adda ba'ee akka dhirsa misirroo eeggataa jirtutti Yesuusiin mushurraa ta'e eeggataa kan jirtu ol fudhata Yesuus. Helaasa warri kan Yesuus taatan gammada isiniif hin dhufa Yesuus. Helaabe kan saatiin bilchaate qaba maaliin godha warri kaan ta'asin kan Yesuus miti kan waldaati kan waldaati. Mee ani kan Yesuus kan jedhu ani kan Yesuus ta'eera dhiga. Amma gubaa'ee kana keessa kan jirru waldaa garaa garaadhaa dhufne waaqayyo sana eebbisu mootummaa waaqayyootis akkuma kana bareenne teenya malee waldaadhaan wal qonneen teenya achitti warri waldaa mulu wangeela asirra hiriira makkaana Yesuus asirra hiriira waldaan akkasii immoo asirra hiriira የሚባል ነገር የለም. mootummaan waaqayyo lama miti tokkitti. Meesa kana iyyaati ameen jedha. Ilaastaa godhee isinitti mee deema maal abbaa qoongodhaa miti. Mootummaan waaqayyo lama miti tokkittidha. Mootummaa kanatti immoo warri galan warra Yesuus Kiristoositti amanan duwwaadha. Waliin nooftuun ittiin galtu. Haxa barbaariin ittiin galtu. Hattuun saamtuun ittiin galtu. Yoo qalbii jijjiirratti irraa kadhafe. Kiffadha. Warri moonuu amanneerra jedhanii sobaan deddeebi'anis ittiin galan. Eentu galana yoonaan jedhu warra Yesuus Kiristoositti amanee isa wajjin jiraatutu gala mootummaa waaqayyo. Nama si bukkee jiru harka qabiiti akkam nagaadhaa tamma fayyaadhaadhi. Nagaa keettini. Mootummaa waaqayyootti galuu barbaaddaadhi. Hin amanne yoo ta'e Yesuusitti aman irra deebi'eni. Ameen. Ameen. Bartuu Yesuus ta'e nama namanne tokko isinitti agarsiisu. Isinitti mu barataadha. Yesuus duukaayira. Waggaa sadii walakkaa Yesuusitti laffee barsiiseera. Andu akhera jolle anuma dhufe nani Toomaas akka jedhe abbe hamma harka koo gashotti sin amanu ye. Maali kun maali wala lammi be wala lammi dhaame. Hamma harka koo gashotti maal taataa qabale ati harka keetti gashite amanta taanaan rakkoo maali qaba garuu waa tokko sitti mane Yesuus ennaan ati na agartee na amanu dadhabde utuu anaan nan argin Yesuus kana fakkaata kada utuu ija isaanii hin argin warri amanan garuu isaan kana ayyaana amaniidha. Fraja jira betta sagana ape ana si fraja jira mi jamin jira ape haleluya isan kana yano manida itu ijan energin kan tamanan isan kan mal tanida kana yano manida merka geru kasi ani kanina yano meda da me Yesus taman hera da waru taman hera jettan gala be fadda ka ana fongela gofta kenya Yesus Kristus fongela Yohanes bokonna sodi yotta dubiftan لكم سكون أجاها تكجد waaqayyo tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallate kunis immoo isatti kana man hundinuu jireenya bara bara haa qabaatuuf malee habaduuf miti maqaa tokkicha ilma isaatti kana man hundumtuu jireenya of keessaa qaba isatti kan namanne garuu jireenya of keessaa Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 2-3 ol tadibbiftanii immoo akka jedha Yesuus Kiristoos ifa biyya lafaa inni jireenya of keessaa qaba jireenyichis immoo ifa namootaa ture jedha kanaaf Yesuusitti aman Yesuusitti namanne yoo ta'e gara Yesuus kottu Yesuusitti aman jireenya qabda jireenyichi immoo jireenya isa kam yoo jettu jireenya bara bara
Abet namatti tolam jireenya bara baraa jedhame maal? Amen. Waaqayyo fagalat. Hallelujah. Kanaaf waa tokko isin gaafadhure isin kan Yesuus taataniittu dhugaamo. Beeni kan Yesuus ta'eera kan jedhu. Harka kee lamman ol kaasi. Ani kan Yesuus ta'eera kan jettu. Beeni harka argaan jiru ambada harka kee lamman ol kaasi. Ani kan Yesuus ta'eera. Bara koo sitti kenneera. Jireenya kootti kenneera. Manni koo kan saati. Jireenyi koo kan saati. Itti gaafatamummaa koo satu fudhatee dhime. Amen. Godhe kan nateeffata. Egaa baraka kuma ofaatti nama waaqayyo jedhamanii kan waaman raajota gaafa ta'an akkasuma leewwota gaan ta'an yoo ta'an baraka ku haaraatti immoo nama waaqayyo jedhamanii kan waamaman warra Yesuus Kiristoositti amananii. Namni Yesuus Kiristoositti amane nama waaqayyo jedhameetu waamama. Nama waaqayyo jechuun maal jechuudha? Nama waaqayyo jechuun maal jechuudha? Nama waaqayyoof jiraatu, nama waaqayyoon jiraatu. Waan sitti ma isatti filatterra inni waaqayyo siif ileen caala. Amen. Namni ayyaameen jedhu meeshaa kana. Isatti filatterra inni waaqayyo siif ileen caala. Harka kee ol kaasi gaa waan si eebbisa. Waaqayyo gooftaan jireenya kee bara kee karaa kee siif filu. Bakka tijiraattu magaalaa tijiraattu waan hojjettu waaqayyo siif filu. Galateeffadhu gacaa godhu. Ika namni waaqayyo eessan jiraadha jedhee si yaaddu. Maal keessan jiraadha siin jedhu. Eenyuun jedhu? Namni waaqayyo. Maal nuffadha jedhee yaaddu. Kanatti yaaddofta taanaan ati nama waaqayyo hin taane mayyuu ta'uu si barbaachisa. Ela hiyyaaddaa ofii yaaduun tokko miti. Namni waaqayyo hiyyaaduu hin jenne hiyyaadaaree habbee kan kisseessa yaada malee. Kiiloomeetiraa yaada kan yaadu. Namni waaqayyo. Mataa kana waaqayyo kan inni nurra kaa'e bakkatti yaannuuf nurra kaa'e waaqayyo. Hiyyaanna garuu yaaddomnu nuyi. Nama si bukkee jiru meerka isaa qabii sammaa dhagaa jirtaa sirriitti jedhi. Hiyyaanna malee. Yaadduuf godhi. Wanta yaaddoo sitti ta'u jedhi. Waaqayyotti gatii dhiisi jedhi. Akkeedhaan sagalee waaqayyo wanta nuti kadhannuuf wanta nuti yaannu gararraatti nu gochuu isa danda'u. Akka jechuun maal jechuudha? Nuti yaanna waaqayyo immoo isa nu yaannu gararraatti waa hojjeta jechuudha. Madabalaati ameen. Indaa'uun maal jedha? Yaada keessan mootummaa waaqayyoo barbaaddachuutti dha malee salafaraatti maal hin ta'ina? Kana jechuun maal jechuudha? Hiyyaanne jechuudha kan yaannu waaqayyoo beeka jechuudha. Nama si bukkee jiru marka isaa qabee harka ishee qabee akkati yaaddu waaqayyoo yoo beekaadhi. Gamadiin hiyyaadda hin. Ameen jenna? Daballee ammas ameen jenna? Galanni Yesuus ifa ta'u. Egaa namni waaqayyoo hiyyaadda. Namni waaqayyoo maaliin ta'u jedhe? Maaliif yoo jettanii namni waaqayyoo waaqayyoon jiraata waaqayyoon jiraata. Meeshaa kana waliin jedhame. Namni hundumtu harka wal qabaatii walitti maa meeshee namni kana. Ammas dabalaa jedhaa wayifan jedha. Ammas dabalii jira jedhiin. Ammas dabalii jedhiin. Eenyutu? Ati mucaa sunis ol ka'e. Mucaa namatti kenna abdooti. Abdii koo ganama galma koo galgala Yesuus seenan qaba. Tokko laphi kee kana jala si waraana. Dandeessee waa lafaan fuutu duddi kee kun bakka lamatti sii hiramee jira. Sirriidha? Sirriimaadha. Okay. Yeroo baay'ee maal akka si aarsu beektu si aarsa. Dhugaadha. Yeroo tokko mucaa baattu kana gati si godhu. Dhugaadha.
Malah kata ikan umbet. Apa karuni kamta? Amen. Amen. Ikam tu? Ada kisah sekarang. Yesus. Higa. Dek. 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 Dek di sini. Ishes anajesa. Ishes anajesa. Mujashes. Anajesa kan. Hindu tu. Hindu tu. Ageseta. Apa? Arakase. 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 Trenyashi. Jenyashi. Nagashi. Nagashi. Epashe. Epashe. Gadisa demera. Gadisa demera. Etendever. Tenderu. Hinjirati. Hinjirati. Hingudati. Hingudati. Mujashes hingudati. Mujashes hingudati. Malah kata tembet. Mujashes kan ada batu gati shegona. Ishes moshe. Jirenya shekana yorot toko terfema chesa. Afur kunara rakaba. Kaya susin. Afur digimtikun. Sangale kau kasih session. Iyibe. Satu bola. Mega digit. Ojari mo. Garjara mas. Ojari mo. Seletu. Kana jala si kabejira suka jira si kabejira. Sirri. Matahan ke kun sinukuba. Sirri. Ammo bila. Hiikamsa. Uga. Uga. Untun jiru. Untun jiru. Me amma me sira to rewanti kun. Uga me kata. Tuttureera. Uga me kata. Dugdana kuteen ana cabsuun sana waggaa lamaati. Waggaa lama. Eeshi. Amma immoo waraansa kanaaf dugda kutaa kana immoo naannoo majii afurii ol natti hammaate. Jafri ol sitti hammaate. Dinqisisaa mucaa keessa walumatti qabeessina jechuuf ture. Kana booda garuu waaqayyo akkas naan jedha. Isheenis hin duutu mucaan ishees hin duutu hin jiraatu ol fedha argu naan jedha. Namsiin du'aan qabeera ture. Warri galateeffatan Yesuusiin. Ada jawab. Bila kun saja jawab. Kau na Yesus. Yesus. Makasih. Pakai. Pakai. Duraan depan tu. Sering depan tu lagi. Ijisas. Sering ijisas lagi. Ilalam. Amar kita.